hidhamtoota fi jalatamtoota kenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni koo. Qeerroof qarreen kenna waa maasha Allah baay'ee tokko nama gammachiisanii uffata keelloo uffatanii akkanatti bayanii deeggarsa isaanii argisiisuun isaanii akka mataa kootiitti baay'ee tokko nama gammachiisa. Uummata Oromoo hundattu akka gammachuu fi abdii guddaa toru abdii guutuu ni qaba. Addacha guyyaa har'aa irratti obbo Jawar Muhammad waan isaan dubbatan onnee guutuuf guyyaa har'aa akka beellama obbo Jawar Muhammad ta'e namni hunduu ni beeka. Obbo Jawar Muhammadii fi jalatti himataman namoota 24 hojii warroonni deeggartoota isaanii qeerroof qarreen kennan boonsuu irra uffata keelloo uffatanii akkanatti gabbayanii garuu keessaa poolisoota Oromiyaati kana hundaan irraan ga'e. Poolisoonni Oromiyaa garuu nama kara dhibbaa fi sagalee jala hiitee jirte. Garuu sanillee rabbiin nu haa baasu bilisaan akka gaffuran abdii guutuu qabna. Garuu abdii uummata Oromootiin kaan immoo obbo Jawar Muhammad beellama guyyaa har'aa irratti waan dubbatan namoota uffata keelloo uffatanii kara keenya dhufan doorsisuu fi dhoorkuun kun hamilee keenya cabsuudha jedhee onnee guutuun difirnatiidhaan akka dubbate himamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaatiif Hamzaa Booranaallee dabalatee hundi isaanii onnee guutuun akka dubbatanii Jawar Muhammad dabalatee kanneen galmee isaa jalatti argaman hundinuu hanga warri guyyaa irraa hidhamanii dandacha irratti hin hirmaatu jechuun ejjennoo isaanii mana mootichaatiif ibsanii jiru. Qeerroo fi qarreen uffata keelloo uffachuun deeggarsaa fi jaalala hidhamtoota siyaasaa Oromootiif qaban agarsiisuuf jecha naannoo mana mootichii argaman humnoota jigaatiin butamuun sababii hidhattii darbatamaa jiraniif qeerroowwan hafan biroo sochii kana irraa akka of qoodan jedhaniif shira mootummaatiin yaadamee hojjetameedha jedhan. Qeerroon godina Wallagga Bahaa aanaalee fi magaalota garaagaraa irraa yaada isaanii OMN'f laatan haala qabatamaa amma jiruun sochiin uffata keelloo uffachuun hidhamtoota siyaasaa deeggarsa qaban agarsiisuu kun biyya keessaa fi alattis cimee fufuun wal qabatee murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru kun qabsoo uummanni Oromoo karaa nagayaan gaggeessaa jiru waan sodaateef dargaggoota nagayaan bokkaroo qeerroowwan kunneen. Sochiin karaa nagayaatiin uummanni Oromoo gaggeessu kamuu mootummaa kanaaf yaaduu guddaadhaa jiran. Qeerroowwan magaalaa Finfinnee irraa yaada isaanii OMN'f laatan shamarranii fi dargaggoota hidhamtoota Oromootiif aantummaa qaban agarsiisuuf jecha huccuu halluu keelloo qabu uffatanii dandacha mana mootii Jawar Muhammad fa'aa irratti hirmaachuuf iddoo sanitti argaman yeroon murna wal sodaa inni uummata Oromoo irraa qabu nutti agarsiisa jechuun himeetii jira. Dargaggoota magaalaa Finfinnee irraa yaada fannan keessaa qeerroon tokko. Godina Arsiisaa aanaa Dadulaa ganda buulaa callee addeellee jedhamuun beekamu keessatti maqaan waraana bilisummaa Oromootiin walitti hidhata qabdan jiruun uummanni hiraarfamaa jira. Nama ajjeesanii bosonatti gatuunis itti fufee jira jedhan maddeen gabaatan. Guyyaa hadheen gaddaa amajjii 25 bara 2021 iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jirtu nu agarsiifte jechuun dargaggoo maqaan isaa Abdul Hamid Abdallaa jedhamu halkan walakkaa mana hidhaatti baasanii ajjeesuun reeffa isaa halleeyyatti erga darbatanii booda maatii isaanii hidhanii akka jiran jiraattota naannichaa. Oromoo biyya sodaa bilisummaan uummata Oromoo irraa qabduuf abdii fi murannoo irraa dhabuu irraa uummata keenya reebinsaa fi hidhaa jecha akka itti fuftetti jirti. Hooggantoota keenyaa fi uummata keenyallee rabbiin bilisaan nu haa baasu. Biyya teenyallee biyya bilisummaa rabbiin nu haa godhu. Uummanni hunduu bakka jirtanitti du'aa'ii fi dandeettii qabdanii sagalee akka taatanii uummata hidhamaa Saudi Arabiyaa keessa jiru kan bakka hundatti rakkataa jiru Oromoo keenya hunda akka sagalee taataniif asumaa waamicha isiniif godha. Oromoo tiyya qaali. Like, share, subscribe gootanii akkana bira dhaabattan asumaa waamicha koo isiniif dabarsa.